ዘንዳ የሚገባ ነገር አለ። ኦሮሚያ ዝም ብለህ በአንድ ኦቨርናይት ሰርታ የተሰጠችን ከተማ ክልል አይደለም። 100 ሺዎች አልቀውባት ከምኒልክ ወረራ ጀምሮ እቺን ክልል ለመመስረትና ለመጠበቅ ዳር ድንበሮቿን ለመጠበቅ እልፍ አላፍ ጀግኖች በየቦታው ወድቀዋል። እልፍ አላፍ ጀግኖች ይሄን በእርግጠኝነት መናገር ሶስ ኦነግ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከመጀመሪያዎቹ መስዋዕት ከኢሌሞ ቅልጡ ጀምሮ እስከ ዛሬቱ ዕለት ኦሮሚያ የምትባልን ክልል ለመጠበቅ እጅግ በጣም ብዙ የኦሮሞ ልጆች እንደወጡ ሳይመለሱ ቀሩ። ብዙ እናቶች ልጆቻቸው ለትግል ወጥተው ዛሬ ይመለሳሉ ነገ ይመለሳሉ ብሎ እየጠበቁ አይናቸው ውጪ እያየ የልጆቻቸውን አይን ሳዩ ካፍር ተቀላቅሏል። ከአንጋፋው ታጋይና ጀግናው ታጋይ ነዲናት ጀምሮ ማለት ኦሮሚያ በዚህ ፓተርን ውስጥ የተሰራች ክልል ነው። የሚገባትንና መሆን የሚገባትን መሆን ባትችልም ቅሉ ዛሬ ኦሮሚያ የተሰራችው እነሱ እንደሚሉት የሆነ እነሱ ብዙውን ጊዜ ወያኔ ነው ኦሮሚያ ለኛ ሰርቶ የሰጠን የኛ ታጋዮች ነው። ሽኒጋ ላይ ያለቁት የኦሮሞ ምሁራን ናቸው። የኦሮሞ ታጋዮች ናቸው። የኦሮሞ የትግል ቀንዲል ነው። የጀነራልነት ማዕረጋቸውን መንጭቆ ከላያቸው ላይ ጥለው ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ግዞት የታሰሩ በረሃ ለበረሃ የተንከራተቱ እነ ጀነራል ታደሰ ብሩ የመቶ አለቃነትን ማዕረግ ጫካ ጥለው በጨቋኙ ስርዓት ላይ ያመጹና የኦሮሞ ህዝብ እንዲያምጽ ያደረጉት እነ መቶ አለቃ ማሞ መዘመር ሙሉ እድሜያቸውን የገበሩት እንደነጃል ዳውድ ኢብሳ ናቸው። ኦሮሚያን የሰጡን በዚህ ደረጃ ውስጥ ያለፉ ታጋዮች እንጂ በአባታቸው ጥላቻ የሰከሩ ሰዎች አባታቸውን ለመጥራት ብለው ኦሮሞንና ኦሮሚያን የሚሰሩበት ዝም ብላ ከመሬት ተሰርታ ልክ የአልጋ ላይ ጫወታ በአንድ ኦቨርናይት የምትሰራ ክልል ላይ ብዙ ደም ተፈሶበት ብዙ ሰው አልቆበት ወይታ ጨኖ አሞ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል ኬሰቲ ድልበተ ደርቤ ካሴ የወጥና ተደለቶኒ ጉሙዚ ሰዴት ተመጫለን ጅምላን አጀፈመኒሩ አሌላ ቅንዳዋን ወራነ ሞቱማ ፊሁምኖ ተፋኖ አከስመስ ሁምኖ ተናኖ ለብሮ አጭቁብሲ ፈመኒ ጅረኒን አከራወተም ሂሙ ደለቶኒ ጉሙዚ ኦኤመን ዱብስ አሌላን ወጎታ አፍራን ደርበኒፍ ኑረት ጥየፈተሜራ ወተማጅሩ ጎቸ ዱጉጋ ሰኝቲ ጅሩ አብርሃም ብሮ አለቶታ ጉሙዚ ዱብሱን ገባሰው ዱከና አከታን ተቆጴሰራ ናኖ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል ኬሰቲ ድልበተ ደርቤ ካሴ አሌላ ቅንዳዋ ወራና ሞቱማ ሁምኖተ ሞቱማ ናኖ አማራ ቦባሴ ፊ ከናኖሌ ሞቱማን ፌደራል ቦባሴ ኒዮጢናቴ ደለቶኒ ጉሙዚ ሰዴት ተመጁምላን አጀፈመኒ ጅሩ namoonni lamammoo madaawanii jiru. Dhalattoonni gumuzii OMN dubbisee akka jedhanitti haleellaan kun dilbata ganama aanaa bulan ganda Godooraalee keessatti bakka dhalattoonni gumuzii abidda qaqqaamachaa turanitti irratti banamuudhaan eegalame. Namoonni 55 aanaa bulan ganda Godooraalee sana keessaa jumlaan yoo dhuman lamammoo madaawanii jiru. Haleellaan kun babal'ate aanaa Daangur gandoota akka lakkoofsa 3 fi Dilsaambee jedhamanittis namoonni 25 ajjeefamanii jiru. Ana mandura gandoota Oshingii fi Yekitta jedhamanittis haleellaan kun turee jira jedhu dhalattooti gumuzii. Naannoo Beenishaangul irratti Matakkal godina Matakkal irra aanaa bulan qabalee Godooraalee jedhamu irratti uummanni gumuzii otoo isaan ta'anii abidda kan qammatanii waraanaan mootummaadhaa fi faannoo Liyyuu Hayilee Amaaraadhaa fi Sidama dabalate milishaa gandaa dabalate otoo isaan ta'anii lafa ganama irratti dhaqanii isaan irratti miidhaa deebiisanii namoota 55 lubbuudhaan jiranii namoonni lamammoo madaa'anii jiru. Guyyaan isaa gaafa maadiyaa bultii lama lubbuun badeemmoo 55 namni lamammoo madaa'anii bulan qofaa miti aanaa maanduraa jedhamu irrattis akkasi waraansi ka'ee manni namoota baay'ee gubatee ture lubbuun namaas badee ture naannoo Daangurii irrattis lubbuun 25 akka ni badeetti. Namoota ajjeeffaman kanneen keessatti daa'imman hawwanii fi maanguddoonni ni argamu jiran. Humnoonni bobbaafaman qabeenya beeyladaa fi oomisha dhalattoota sabichaas barbadeessuu himan. Dhumaatii waggaa 4 baranaa naannoo Amaaraa aanaa Jaawii keessatti dhalattoota gumuzii 490 caalanii irratti raawwatame kaasee ummanni gumuzii ammallee duguugamaatuma jiraa ka jedhan dhalattooti sabichaa ummanni keenya wasana namaa dhiibees hin beeku nama waliin jiraachuufis rakkoo hin qabu lafa keenyaaf duguugaan sanyii nurratti raawwatamaa jedhan. Liyyuu Hayilee Amaaraa faannoo dabalatee Matakkal kan keenya jedhaniiti lafichaan dhaallaaf jedhanii dura namoota kana balleessuu qabna fedhu jalqabni isaa kana fakkaata.
Gadduudha lafa nuyiidhaan nuti hin qabne nuyi lafan qabdan addana jedhaniiti malee waan gara biraa miti. Qaamoleen mootummaa dhumaatii uummata gumuzii kanatti xumura gochuu fi fala barbaaduu caalaa dhumaatii walirraa hin cinne itti filatanii jedhu. Wanta kana yeroo hundumaa gizee nuyi gabaasa goonu sobaa jedhanii as sabaabalu. Sobaa jechuun kun immoo rakkina itti hin bal'ise malee rakkina kana xinneessuu hin dandeenyeeti. Adiraa gara fuulduraatti otuu inni sobaa jedhamu kun qaamaan achirratti argamanii waan isaa hubatame irraa rakkinni kun baduu danda'u malee biiroodhuma taa'anii sobaa kun inni jedhamu kun rakkina bal'isa malee waan tokko rakkina kana balleessuu hin dandeenye akka keessanitti warra dhimmisaa ilaallatu Human Rights Watch jedhamus alama ministaatiitti adiraa akka abeebsaatti dhiyeessaa irraatti adiraa jiru yaalaa hidheetan. Qaamoleen mirga namoomaaf falmanis dararaa sabni gumuzii keessa jiru quba hin qabanii jedhan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa furmaata laachuuf waggoota dura komaandi poostii hundeessuunsaa ni yaadatama. Furmaanni komaandi poostii kanaan dhufe garuu tokkollee hin jiru.